Dhaggeeffattoota oduu dhugaa akkam jirtu kun fuula yuutuubii oduu dhugaa jedhu kan isin oduu ho'aadhaa fi dhugaa ta'e irratti dhaggeeffattanidha. Warri fuula yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Mata duree oduu TPLF diigamnaan waliigalteen Piriitooriyaa hin jiru jedhani. Dr. Dabratsiyoontu kana dubbate. Oduu kanatti bal'inaan hin deebina. Gara oduu guyyaa raabsaniif qabannetti tun darbin dura ammas fuula yuutuubii kana laayik, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatina isiniin jecha oduun guyyaa raabsaniif qabannee kan kanatti aananii jiran fakkaatu. Shakkamtoonni zayita nyaataa irratti albuuda hin malle makuudhaan gabaadhaaf dhiyeessan to'atamanii jiru jedhamee jira. Finfinnee hagayya 7 2016 shakkamtoonni zayita nyaataa albuuda hin malletti dabalanii fi qulqullina isaa hin eegin gabaaf dhiyeessan to'atamanii jiru jedhee jira. Kanas kan dubbate poolisii magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa aanaa tokkotti daldalaa zayita nyaataa shakkamtootarraa bituun gara kutaa biyyaatti ergaa geejjibsiisee booda sirrummaa fi qulqullumni oomishaa shakkuun gara Finfinneetti fiduun kanneen oomishicha irraa bitametti deebisee jira. Daldalichi oomisha erga deebisee booda eeruu poolisiidhaaf kenneen poolisiin hordoffii taasisee tureen sakattaa mana kuusaa shakkamtoota sanaa irratti taasisee ture. Haaluma kana zayita nyaataa albuuda hin malle itti makamee fi qulqullinni isaa hin eegamne jarkaana abbaa liitira 20tti guutamuudhaan kuufaman waliin to'annoo jala oolchuun ragaan poolisii magaalaa Finfinnee arge ni mul'isa. Oduu gara biraatiin akka odeeffannoo eejensii fayyaa irraa argametti dhiyeenya kana Mariyyee Jaldeessaa yookiin Mpox kan jedhamu biyyoota baha Afrikaa 4 keessatti yeroo jalqabaadhaaf gabaafamuunsaa himamee jira. Biyyoonni baha Afrikaa kunis Keeniyaa, Buruundii, Ruwaandaa fi Yuugaandaa keessatti argamee jira. Biyyoonnis gabaasanii jiru jedhamee jira. Dhukkubni biyyoota kanneen keessatti mul'atu kan Koongoo waliin wal qabataa jedhamee jira. Dhukkubni maree jaldeessaa yookiin Mpox vaayirasiidhaan kan dhufudha jedhamee jira. Nama irraa gara namaatti daddarbaa. Innis karaa fageenya dhiyootii haasa'uu yookiin hafuura baafachuu nama dhukkuba kanaan qabame waliin walitti dhiyeenyaan wal quunnamuudhaan daddarbaa jedhamee dubbatamee jira. Yeroo ammaa kana gosootni vaayirasii gurguddoon lama Clade 1 giddu galeessa Afrikaa keessatti kan argamuu fi Clade 1B gosa vaayirasii haaraa balaa guddaa qabudha jedhamee dubbatamee jira. Of eeggannoodhaafis mallattoon gurguddoon namoota dhukkuba mariyyee jaldeessaa Mpoxidhaan qabamanii kan kana fakkaatanidha. Ho'a qaamaa guddaa qabu, bowwuu mataa, dhiita'uu qaamaa, dhukkubii maashaalee fi dugdaa, madaa'uu qaamaa fi dandeettii qaama dhabuudha. Namni mallattoolee kanaan qabamee fi imala dhiyeenyaa gara biyyoota dhibee kun itti mul'atetti namni imalee ture dhaabbata fayyaa dhiyoo jiru dhaqee qorannoo fi kunuunsa barbaachisu ta'e argachuu qabu jedhamee himamee jira. Dhukkubni kun kallattii nama irraa gara namaatti darbuunsaas baay'ee yaaddessaa ta'uusaas himamee jira. Ministeerri fayyaa namni mallattoo armaan olii ibsame kanaan agarsiisee dhaabbata fayyaa dhiyoo jirutti akka gabaasu yookiin sarara bilbilaa 952 fi 8335 akka bilbilus himanii jiru. Guyyaa kaleessaatti dhaabbileen haaqa malee gatii dabalan 4408 ta'anii saamsamanii jiru jedhamee jira. Hayyamni daldala dhaabbata tokkoo kan haqame yeroo ta'u hayyamni dhaabbata tokkos addaan jitee jira jedhani. Kanas kan dubbate Dr. Kaasaawwan Gonfeedha jedhamee jira. Haaluma wal fakkaatuun dhaabbileen daldalaa oomisha dhoksan 31 cufamanii jiru. Hayyamni daldalaa dhaabbilee 3 addaan citeera. Akkasumas daldaltoonni 6 hidhamanii jiru jedhanii dubbatanii jiru. Dhaabbileen hanga ammaatti cufamanii turanii 22,717 kan ta'anii waliigaltee mallatteessuudhaan banamanii jiru jedhameera. Akkasumas daldaltoonni 704 to'annoo jala oolan keessaati daldaltoonni 190 gadi lakkifamanii jiru jedhanii jiru. Hojii hordoffii fi to'annoo meeshaalee ijaarsaa irratti taasifamuun itti fufuun dhaabbileen seeraan ala gatii dabalan 21
kan simmintoo, 7 kan sibiilaa, 10 kan qorqorroo fi 3 fi obbo Kaasaawwan Gonfeen hojii hordofaa to'annoo meeshaalee ijaarsaa irratti taasifamee itti fufuun dhaabbileen seera alatti gatii dabalan 21 kan simmintoo, 7 kan sibiilaa, 10 kan qorqorroo fi 2 kan seeraamikii saamsinee jirraa jedhanii dubbatanii jiru. Hojii hordoffii fi to'annoo idilee irraa kan ka'e sadarkaa biyyaatti zayita nyaataa, daakuu sukkaaraa, timaatimii, boqqoolloo fi oomishaalee biroo irratti hir'inni gatii kan mul'ate yeroo ta'u, hojiin gatii tasgabbeessuus cimee itti fufaa jedhanii jiru. Kana malees hordoffii to'annoon xaafii, qamadii, ruuzii, paastaa, makaroonii fi oomishaaleen midhaanii cimee itti fufee jira jedhanii jiru. Gara oduu gara biraatti yeroo dabarru TPLF yoo diigame waliigalteen Pirootooriyaa hin jiraatu jedhanii. Kanas kan dubbatanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elidha. Dura ta'an adda bilisa baasa uummata Tigraay yookiin TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el yoo TPLF diigame waliigalteen Pirootooriyaa hin jiraatu jedhanii jiru. Dr. Dabratsiyoon haasaa baniinsa yaa'ii paartichaa 14ffaa paarticha keessatti qoqqoodiinsi uumame irratti kan dubbatan yeroo ta'u, dura ta'an dhaabbatichaa kuni akka lakkoofsa Itoophiyaatti Kibxata Hagayya 7 2016 seera qabeessummaan paartichaa dhorkuu yookiin diiguu kan jedhu Dr. Dabratsiyoon dhaabicha diiguun uummata Tigraay diinatti dabarsinee kennuudha jedhanii dubbatanii jiru. Waraansi mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti waggoota 2 ture waliigaltee Pirootooriyaa mallatteeffameen golobamee akka ture sin yaadatama. Dr. Dabratsiyoon paarticha diiguun waliigalticha diiguudha haa jedhan malee ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasa Tulluu TPLF yaa'ichaa taa'uun waliigaltee Pirootooriyaa diigee jedhanii himanii jiru. Dr. Laggaseen akka jedhanitti TPLF ji'oota muraasa darban keessatti waliigaltee Pirootooriyaa irra darbaa ture jechuun nageenya uummata Tigraay hanga tokko argatee akka nurraa mulqametti ilaalamaa jedhanii. Yeroo tokko 2 dogoggoruun jira. Garuu dogongora yeroo 3 haala wal fakkaatuun hojjechuun daandii gara badiitti geessuudha jedhanii dubbatanii. Kanaaf kan itti gaafatamu TPLF qofaa ta'a jechuudhaan yaada isaanii toora miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ibsanii turanii. Waggoota 50 oliidhaaf siyaasa Itoophiyaa keessatti shoora olaanaa taphachaa kan ture TPLF gidduutti waldhabbeen mul'atee naannoo Tigraayitti muddama jabaa uumee jira jedhamee jira. Adeemsi koorri waliigalaa paartichaa ta'uudhaanii fi adeemsi koora waliigalaa paartichaa ta'uu fi irra deebiin boordii filannoo biyyaalessaa galmaa'uun waajjira wal qabatee hooggantoota paartichaa olaanaa gidduutti waldhabbeen guddaan muudamee jira. Kanarraan kan ka'e bulchiinsi yeroo naannichaa itti aanaa durataa TPLF ta'an obbo Geetaachoo Raddaa fi durataa TPLF duraanii Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gidduutti walqoodamsi akka uumames himamee jira. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elidhaa fi Fatlaworq Gabra Egzaabeeridhaan gaggeeffamu ammoo waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofee beekamtii paartichaan haqamee akka deebi'uu fi kibxata jalqabe ammoo koorri paartichaa 14ffaa taa'amaa jira. Gama biraanii gareen bulchiisa yeroo naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa fi Piroofeesar Kindee jiran ammoo yeroo ammaa koorri paartichaa akka gaggeeffamu hin barbaadani. Haa ta'u malee koorri paartichaa gaggeeffamaa jira. Beekamtii seeraa paartichaa akka deebi'uu fi sanadoota boordii filannoo Itoophiyaaf akka galanii gaafatamanii fi sanadoota dhiyaatan irratti gaaffii seeraa akka qaban kaasanii jiru. Dursaan paartii TPLF sirna baniinsa koora paartichaa irratti koora waggoota 49 keessatti yeroo 13 gaggeessanii fi isa tokko taasisan irraa kan ammaa kuni waan adda isa godhu qabaa jedhan. Koorri kuni waggaa 6 booda kan waamame ta'uu eeruudhaan yeroo waraanni Tigraay keessa ture uummanni Tigraay rakkoo hedduudhaaf saaxilame keessatti gaggeeffamuudhaa fi waldhabbeen keessoo paartichaa mul'ate akka malee hammaatee keessatti gaggeeffamuu isaa adda isa taasisaa jedhanii jiru. Rakkoo guddaan seenaa paartichaa waggaa 50 keessatti mudatee hin beekne
Hooggansa koree giddugaleessaa waggaa 6 darban paartichi gaggeessan keessatti mudachuun kan ibsan Dr. Dabratsiyoon hooggansa tortoraa jechuudhaanis ibsanii jiru. Haala paarticha diiguun uummata bittinneessuu keessa taanee kora gaggeessaa jirraa jedhani. Paartichi beekamtii qaama seerumaa akka hin argannee fi koraa akka hin gaggeessine kan gufachiisuu fi keessoo keenyatti gareen badii wal horaa jiraachuun rakkoo paartichaa keessaa gara sadarkaa guddaatti akka ce'u taasisanii jiru jedhani. Dr. Dabratsiyoon itti dabaluudhaan kora gaggeessuun furmaata tokkicha jirudha jedhanii dubbatanii jiru. Korri gaggeeffamu mormii hooggantoonni paartichaa hedduun irratti akka hin hirmaannes ibsanii jiru. Kora gaggeeffamu mormuudhaan hooggantoonni paartichaa hedduun irratti akka hin hirmaannes ibsanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaa wiixata gaafa 11 bara 2024 xalayaa paartichaaf barreessaniin koorri TPLF gaggeessuuf jedhu adeemsa seera keessaa darbuu qabu waan hin guunneedhaa fi fudhatama hin qabu jedhee ture. Dhaggeeffattoota oduu keenya oduun isiniif qabnu kan kana fakkaatan turaniif fuula YouTube kanaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina.